Yaa'u yeroo tokko tokko jireenya biyya lafaa miti nama taasisa. Boo'uufis miti garuu wanti eegdee hin beekne gaafa si quunnamu yookaan wanti eegdee hin beekne gaafa sirratti ta'u fi nama kana na godha yookiin waan akkasii narratti yaada jettee yaaddee hin beeknetu gaafa waan akkasii sirratti yaadu sitti dhaga'ama. Sigalee ilaalcha akkamii akka namni suusii qabu. Sigalee innaa dhiifamaa faamilii dhiifama. Wanti hundumtuu gaarummaaf ta'uu danda'a. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu hordoftoota Siifan Gindoo bakka jirti nageenyi faraadu Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa guutti galata Waaqayyoo isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba jechuudha. Baga nagaan dhuftan isiniin jedhee jira. Warri mana kanaa faraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuun maatii keenya ta'an nutti dabalamaa isin jechuun barbaada. Warri maatii kommoo laayik godhaa, koomentii kennaa isiniin jedha. Tole mee har'a viidiyoo tokko walitti deemnee jira jechuudha. Egaa kan keenya yeroo tokko ilmi namaa waa'uma namaa qofarratti yoo haasa'e in ulfaata. Isinii gala miti waa'uma namaa qofarratti yoo haasa'e in ulfaata. Jireenya mataa ofii ibsachuun gaariidha. Natti fakkaata akka kootti jechuudha. Mee har'a viidiyoo tokkoon dhufee jira jechuudha. Maal alaati jechuu dandeessu. Namoonni baay'een naagaduu dandeessu. Namoonni baay'een immoo hin beeku garuu. Hin beeku miira isinitti dhagahamu. Egaa ilmi namaa hin jiraata lafa kanarratti. Hin dhalataa. Hin guddataa. Kabira gaa'ila godhataa. Gaa'ila godhatu keessatti immoo daa'ima godhataa. Jireenya jiraate immoo gara dhufeetti deebi'a jechuudha. Egaa mee haa ta'u tole siifanii maalidhaa? Siifanii eessaa dhuftee jechuu dandeessu. Siifanii ani maqaan koo inni sirriin isaa eenyuun jedhama? Kennaan jedhama. Maqaan koo sirriin kennaadha. Yuutuubii kootu siifan ta'e malee namoonni kennaadhaan na beeku maqaan koo jechuudha. Kanaaf kennaa waradaan jedhama ani. Kanan itti dhaladhee godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabaraatti itti dhaladhee seenaa biraan qabu. Seenaan koo amma qimaamii mana madaamiiti. Seenaan koo kaleessa hin gaddaamu fagoodha. Isa taa'ee isinitti haasa'uuf in ulfaata. Yerichis nun ga'u. Kanaaf mee har'aa maalirra kan jiru mee isinitti hima seenaa koo kana jechuudha. Egaa baay'een keessan dhugaa naagaduu dandeessu uumaa miti. Wanti lafa kanarratti ta'u hundumtuu gaarummaaf ta'uu danda'a. Yeroo tokko waan nuti hubannu wanti lafa kanarratti ta'u hundumtuu gaarummaadhaaf ta'uu danda'a. Waaqayyos immoo nama jaallatu qora. Dhugaa dubbachuuf nama jaallatu qora malee nama jibbee waaqni garuu yoomiyyuu nama hin jibbu. Dhugaa nama hin jibbu. Qorumsa dhufu keessatti immoo Waaqayyo gaafa si qoru maaliif si qora beektaa? Hammam akkatti dandeessu, hammam akkatti boqoo jabaattu. Kana caala immoo yoo dhufe qorumsa akkamii dabarsuu dandeessi laati? Waa'ee kootiif yoo ishitti dhufe yookiin waa'ee kootiif yoo isaanitti dhufe waa'ee mataa isaaniitiif qorumsa hammamii danda'anii waa'ee kootiif immoo yoo isaanitti dhufe qorumsa akkamii danda'u laati? Kan jedhu Waaqayyotti nu madaaluuf ta'uu danda'a. Ani akka mataa kootu gaafa fudhadhu jechuudha. Waan hunduu haa ta'u maal rakkoo gaarummaadhaaf. Egaa haa ta'u ani akkuma nama tokko baradhee xumuree ta'uu dinnaan gara biyya Arabaa kana dhufe jechuudha. Haa ta'u malee biyya Arabaa kana dhufuun koo hojjedhee milkaa'uuf, hiyyummaa kaleessaa injifachuuf, karoora koo jireenya koo isa boruutiif jecha kana biyya kana dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani fedha biyya kanaa dhufuudhaaf fedhan qabu ture. Garuu haalli ani kaleessa dabarsee akkamitti akka jiraachaa turee fi akkamitti maatiin koo kana guddisan ilaalee ani immoo dhala kootiif maal gochuun qaba kan gara fuulduraa kanan jedhu yaadeen gara biyya kanaa dhufe jechuudha. Haa ta'u dhufuun koo gaariidha. Waa hedduu na barsiise. Waa hedduu sargeera. Hamaas gaarii adda baafadheera. Waa hedduu jechuudha dhugaa. Ittiin gaabbu dhufuu kiyyaatti. Garuu ani har'a erga dhufee lafa kana waggaa fi ji'a 8. Dhugaa isinitti hima. Keessattuu ijoollee shamarranii
keessattuu ijoollee shamarranii seeraan dhaggeeffadha. Ergan biyya kana dhufee waggaa 8 ergan biyya kana dhufee akkamitti akkan jiru maalitti akkan jiraadhu ana qofatu beeka. Dhugaa Rabbitti na amanaas na amanus baadha. Erga lafa kana dhufee firaashii irra ciisee hin beeku. Maaliif karooraa fi kaayyoo manaa bahee beeka waan ta'eef jechuudha. Firaashii irra ciisee hin beeku erga mana kana dhufee. Isinii galee erga mana kana dhufee nyaata gaarii, uffata gaarii, bakka wanti tokko jechuun homaa isinitti himuu hin danda'u. Garuu inni kun maaliif beektu akkana ni boquu gadi qabadhee na jira akkan jiraadhu kan na godhe maalidha kaayyoof karoora kootii fi hiyyummaa sakaleessaa injifachuuf ture. Kaayyoon koonni guddaan kanaaf ture. Kanaaf waan hunduma danda'ee jechas hamaas gaarii danda'ee argadhus nyaadhee dhabus obsee xiqqaadhaanis ergamee guddaadhaanis ergamee isatu kaayyoo isa kaleessaa suntu gadi naqabe jechuudha. Asitti xiqqaa guddaadhaanis ergamuun koo kaayyoo koo isa kaleessaa sun hin jedheen. Garuu haa ta'u erga dhufee dhugaa isinitti maali? Dhugaa Waaqni jiraataati. Bara jiraattu keessattuu jechuudha shamarran keenya amma barbaadde nama jaalladhu. Amma barbaaddes nama amani. Adaraa isiniin jedhaan. Ijoollee shamarran biyya Arabaa. Dhugaa Waaqaa isinitti hima. Xaartanii xaarii keessa nama barbaadan jaalladha. Amma barbaadanis jaalladhu nama. Amma feetis jaalladhu. Xaarii kee xaartee adaraa. Han argatte birrii kee harka keerra keewwadhu. Boru gaafa galtettiin godhadhu. Abbaan si jaalatte si haa eegu. Abbaan si jibbee haa dhiisu. Ati boru harka keerraa qabda yoo ta'e gaafa si galtee eenyumaan jaalatamuu dandeessa si galee. Harka keerraa hin qabdu taanaan garuu hin jiru. Eenyumtu akkasitti galagalee si ilaaluu hin danda'u. Muka ittiin udaan garagashan deebi'anis hin garagashan. Si galee. Kanaaf inni guddaan alaamaan isiniif qabadhee dhufe akka anarraa waan guddaa barattanii. Wanta hojjettan wanta dafqitan keewwadha abdii keessan harka keessatti qabadhu. Abbaa manaa keessa ta'u waggaa dheeraa faana jiraadhu. Maatii keessaa ta'an waan barbaadan haa ta'an. Maatii keef amma gootu godhiif. Abbaa manaa keefis amma gootu godhiif. Amma garaan keessanii. Garuu jireenya koo boruuti. Boruttan fayyadama. Boruttiin boqodha. Jettee asii udaan namaa dhiqaa. Asii ifatamaa beela haadhee bochaa argatte nyaattee dhabde dhiiftee jiraachaa birrii keen ergee na amanii anas hin jedhe na amanii. Jireenya jiraattu keessatti kaleessa jireenya hin taane dabarsuu dandeessa sirriidha. Har'ammoo jireenya isa kaleessaa suni injifachuuf jecha dhufuu dandeessa sirriidha. Erguun kees gara biyyaatti erguun keessa kaleessaa sun injifachuuf ta'uu danda'a dhugaadha. Wanta na goyoomse sitti hima. Garuu maal gochuu qabda? Of ilaalaa. Eessan jira? Maal gochaa jira? Jettee of ilaaluu qabdaati. Of madaaluu qabda. Wanta nisi ajaa'ibu, wanta sinarraa bartu jedhee abdii guddaa qabu. Turtii waggaa 1.8 ture kana keessatti jechuudha. Meezoo tokko jechuudha. Meezoo tokko harkatti qabadhee hin beeku. Yeroo baay'ee ergan biyya kana dhufee nan dhukkubsadha. Yeroo hedduu dhukkubsadha. Hospitaala naqa. Kanan argadhee birrii hospitaala ittiin baasarraatiin hanafee jireenya gosa boruun ittiin godhadha jedhee jechuudha. Amma har'aatti birrii tokko keewwadhee hin beeku. Miqinaatu abbaa manaa qaba. Yookaan hiriyaa qaba. Ergaan ture. Wanti sun wajju. Garuu sinitti hima. Amani na amani. Na amanaa. Namni ati kaleessa wajjin jiraatte. Namni ati kaleessa ciitee garaa kee abbaa manaa jechuun qaama ofii jechuudha. Ni galee qaama ofii abbaa manaa ofii jechuudha. Garuu jireenya kaleessa wajjin dabarsitan argattan wajjin nyaattan dhabdan wajjin raaftan yeroo hiyyummaa keessanii wal jaalattan na amanii. Isni kaleessa har'a gaafa birriin argame inuma dagatamu. Namni barakana Waaqayyoon isa bararratti sodaatu. Nageessaa. Yoo ati maaf kana goota jedhee xiqqii tokko sitti ergaa. Maaliif garaa silaafifachuuf yookaan akka ati wanneettu yoomiyyuu nuti shamarran hin goyoonfamna.
jecha namaan hin guyyoofamna. Karaa baay'ee guyyoofamna. Kanaaf waan gootu qabdu. Dhugaa isinitti maal? Dhugaa isiniin jedhaan. Har'a dhaggeeffadha. Ani dhukkubsadhee birrii ji'a sadiitti yaalamee jechuudha. Birrii ji'a sadiitti yaalamee birrii biyya erguu dhiibna. Dhalli namaa hundumtuu biloof na godhe. Isinii galaa? Birrii ji'a sadii dhukkubsadhee ani. Miindaan ergu sunirraati. Birrii ji'a sadii osoon ergiin hafnaan ani har'a biloof ta'ee jira. Na hubadhaa. Ani kan fidee isinitti haasa'uun koo wanneef miti. Yookiin seenaa koo miidiyaa irratti baasee haasa'uuf miti. Garuu wanta akkasii jira shamarran keenya irraa of eeggachuu qabu kan jedhu malee ani san kan isa hojjedhe natti dhagahame osoo hin taane wanti biraa natti dhagahame miti. Isinii gala miti. Ani har'as borus yoon fayyaa qabaadhe yoon fayyaa koo ta'e jechuudha. Kan kana caalu hojjedhee itti dhufuu danda'a. Isinii galee kan kana caalu. Yaa'u uumaa miti inni kun. Inni guddaan garuu ilma namaaf jireenya keessa boruuf karoora keessa boruu bakka galmaan ga'uuf ati maal gochuu qabda? Yaaduu qabda. Yaaduun sirra jiraataa. Inni guddaan immoo fayyaa qabaa jechuudha. Isinii galee fayyaa qabaa jechuudha. Innaa maal isin jechuun barbaade shamarran keenya adaraa keessa. Amma barbaaddee garaa laafettii ta'e. Amma barbaaddee haadha kee fi abbaa kee jaalladhu. Amma barbaaddee riyyaa kee jaalladhu. Adaraa isinitti himaa. Gubaa ibidda abbaatu beekadha Oromoo. Dhugaa Rabbii. Amma barbaadessu ta'ee wanta hojjettu jireenya koo isa boruu fuulduraatiif jettee fuuteen ergin. Wanta har'a taatu hin beektu. Sii galee wanta har'a taatu hin beektu. Ani hamman ergaa ture kana keessatti isa boruutiif yaadeen ergaa ture. Har'a garuu na dhukkubee birrii ittiin dhaqee hospitaala ittiin yaalamuu dhabee har'a osoo hin galee maaliin godhaa? Akkamittiin galaa? Kana keessa jira isinii galee. Har'a yoo hin galee maalan godha? Akkamittiin gala? Isa na dhukkubu miti kana yaadaa jiru amma. Akkamittiin gala maaliin godha isa jedhu suna yaadaa jira. Maaliif beektu? Inni kun maaliif ta'e beektaa? Isa boruu keenya sila yaadneef nuti. Osooni kan boruu Waaqayyoomatu beeka. Boruu akkattiin jiraadhan Waaqayyoo beeka. Osoon jedhee wanta argadhee irraa haati qaansu osoon ol keewwadhee ol kaa malee ol kaatanii fuudhan jedha Oromoon. Osoon waa xiqqoo keewwadhee ol keewwadhee raadhee har'a kun hundi hin jiru. Isinii galee har'a kun hundi hin jiru. Kanaaf shamarran keenya biyya Arabaa please dhugaa Waaqa jiraata. Hamma barbaadde nama jaalladhu. Hamma barbaadde nama amanii birrii keen ergites akkaataatti godhadhu ergi. Giftii kiyya maaloo udaan namaa dhiittee. Har'a yoo dhukkubsatte bakka seentu hin qabdu. Har'aan yoo ati kuftee namni wal si kaasu hin jiru. Na dhaga'i. Wanti hundumtu akka fedha Waaqayyooti. Ani waa'ee kiyyaaf miti isinitti haasaa jira. Waa'ee korra dhaabadheen isinitti haasaa jira. Isinii gala miti. Naafaa kiyya. Shamarran keenya adaraa keessa nuuf eeggadhaa. Isiniin jechuun barbaada. Paartii biraatii nama walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Of eeggannoo cimaa taasisaa. Yaa dhugamaa miti ilmi namaa. Jireenya jiraatu keessatti hin qoramaa. Qorumsa suniif immoo keessa darbachuu kan danda'u abbichi isinii galee keessa darbuu kan danda'u abbaasu. Mikinaatu har'a of dhiphistee har'a boossee har'a maal jettee wanta ati gootu tokko hin jiru garuu darbee kan gara fuulduraatti Waaqayyoon kadhachaa onnachaa hojjechuu qabda. Bakka isa kaleessaa dagattee kan gara fuulduraaf hojjechuu qabda jechuudha. Kanaaf viidiyoon qorra kana fakkaataa paartii tuusaatii walitti deebina turtii gaarii naa qabaadha.